Akkam jirtan daawwattoota koo odeeffannoo dhimma nagaa irratti xiyyeeffate tokkoon isinii dhiyeessa hanga xumuraatti nu waliin tura. Odeeffannoon ani amma argadhe kun yaada obbo Taayyee Danda'aa kennan irratti kan bu'uuraa'edha. Taayyee Danda'aa egaa sabaaf jecha nagaatu barbaachisa jechuun fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin barreeffama gabaabaa tokko baasaniiru. Sabaaf jecha nagaa jedhamatu bireensaa ummati keenya bara danuudhaaf ilmaan isaa wareegee qabsaa'e kaayyoon isaa bilisummaa nagaa fi qananii waaraa ture. Garuu wanti barii injifannoo dhalate faallaa kanaati jedhan obbo Taayyeen. Roorroo fi gadadoo waggoota 5 darban isa mudate seenaa isaa keessatti takkumaa waan argee beekuu hin seeyuu jedhan. Jireenyi danuu itti hammaate, ba'ee galuutu itti ulfaate, dabalanni hafee waan duraan qabu hunda dhabe. Sababiin ammoo waraana. Lafa nagaan hin jirre homtuu hin jiru. Dhibee nageenyaa Oromiyaa darare kana mariin furuuf yaaliin erga jalqabee bubbuleera. Gaafa mariin marsaa duraa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa jidduutti eegalu sabi daangaa malee gammade. Milkaa'uu dhabuun isaa rifaatuu uumuu caalaa gidiraan ergatii geeyyuu laayyoo miti. Amma mariin marsaa lammataa deemaa jira jedhan obbo Taayyee Danda'aa, ministeera deetaan ministeera nageenyaa. Kun sabaaf abdii guddaa dukkana keessaan mul'atudha. Akka milkii guutuun goolabamu hawwina. Namootaa fi qaamota nagaa ummata keenyaaf jecha rakkoo kana mariin furuudhaaf hojjetaa jiran mara ni galateeffanna. Warra dubbii harkaa qabuuf ammoo sabaaf dursa kennaa jenna. Aadaan siyaasaa biyya kanaa geeddaramee bakka wal dhabdeen kutaalee Itoophiyaa hunda keessatti mul'atu martuu marii fi marannaan hiikamanii walajjeechaan obboleeyyanii akka dhaabbatu abdii qabna. Siyaasa keessatti dubbiin aangoo jajjaba, garuu mataa jiru irratti qarree qoru. Aangoo qabatuu fi aangoorra turuun ummata waliini. Daguu fi dabatti kisaaraan haga har'aa ga'ee tilmaamaa oli. Ammoo kan darbee hin darbatan kan sabaaf hiikoo guddaa qabu ammarraa nagaa buusuudha. Ammas bakka dhugaan hin jirre nagaan hin jiru. Dhugaan haa dubbatamu. Rakkoon mariin yaa hiikamu. Araara, nagaa, tokkummaa, nageenyi badhaadha jedhaniiru Taayyee Danda'aa. Taayyee Danda'aa egaa akkuma beektanii ministeera deetaa ministeera nageenyaati. Egaa mariin marsaa lammaffaa kun jalqabameera yoo jedhanis odeeffannoo ifate bal'inaan hin keenye. Mariin marsaa jalqabaa Tanzaaniyaa Zanzibaaritti akka gaggeeffame ni beekama. Mariin marsaa itti aanu kun ammoo biyya kamitti akka deemsifamaa jiru, Itoophiyaa keessatti moo biyya alaatti wanni jedhamu hanga ammaatti wanni beekame hin jiru. Isaanis egaa barreeffama gabaabaa ergaa gabaabaa baasan kana irratti wanti jedhan hin jiru. Taayyee Danda'aa hundumaafuu uummanni bal'aan kan barbaadu nagaadha. Mootummaan Itoophiyaas nagaa barbaada. Karri nagaa, balballi nagaa hin cufamne, rakkoo hin jiru karaa marii nagaatiin furamuu qaba jechuudhaan carraaqaa jira mootummaan badhaadhinaan hoogganamaa jirus. Egaa gareewwan faallaa kanaan deeman ammoo sababa adda addaa uumuudhaan marii nagaarraa qoollifachaa akka jiran ni beekama. Akka Oromiyaatti egaa rakkoon nagaa Oromiyaa keessa jiru marii nagaatiin fala waaraa akka argatuuf uummanni bal'aan Oromoo ni barbaada. Kun ammoo uummata Oromoo irra darbee guutuu biyyaa faayidaa guddaa kan qabudha. Akkuma isaan jedhan egaa nutis mariin marsaa lammaffaa mootummaa fi garee waraanaa bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabame kun kan milkaa'e akka ta'uuf hawwina. Turtii gaarii waan hordoftaniif baay'een ittiin galatoomfadha. Ulfaadha.